Ashawaa harka fuunee akkam jirtan hordoftoonni caalii miidiyaa nagaa jirtu ana gaafoo dhagalannu waaqayyoodhaaf haa ta'u akkam jirtan akkam sa'aatii kana geessanii nageenya nagara tureessin biras akka jiraatu abdiin qaban isiniin jedha YouTube chaanaala kiyya subscribe naaf godhaa isiniin jedha sheera naaf godhaa sheera gochuu dandeettan kottaa har'a mandiin magluuban hojjechuudha magluuba hojjennaan isiniin jedha isaan hojjechaa jira akkuma argitan shunkurtii dinnicha kaarotii quncisaan jiran isiniin jedha hordoftoota koo kanaaf na faana turaa waliin haa hojjennuun isiniin jedha kana fakkaataa isiniin jedha hordoftoota koo akkam jirtu ho'i akkam jira isin biraa ana bira bareeda kunoo jirra akkam isinitti jira ho'i jajjabaattu isiniin jedha hordoftoota koo isaa wajjinna mataana taa'an isiniin jedha gadhumaa turte daawwatta egaa hordoftoota koo kunoo quncisattee jira isiniin jedha Distichis pun masuk ke semua shunkurtii adiin qophaa'ee jira gadiin bila wajjin isiniin jedha yaa hordoftoota koo kun shunkurtiin kun asitti bilchaatee jira isiniin jedha diimatee asitti maajuun qopheeffadheen jira jechuudha sanaatiin
Erga shunkurtiin keenya akkana diimate immoo asitti shunkurtii adiin daakkamee jira. Sagaleen akkana qopheessuudha. Kanaaf xiqqoo ishee bilchaatti egaa shunkurtichi keenya bilchaatee jira. Amma qamamiin itti godhadhame saniin godha jiree tokko kunaa qamamiiwwan asitti qopheessee jira. Hunduma isaatiin saniin jedha nutti naqatu. Erga isa kana waliin makee booda handaaqqoof qopheeffadheen jira. Affeelota sabni handaaqqoo immoo asitti qopheesseen jira. Affeelota kanan qopheeffachuudhaan xabbasna. Jika isa waliin maknee erga akkana gochuun booda illeetti waliin erga wajjin raadhannee amma dinnichi asitti qophaa'ee jira. Dinnichaan akkana qopheessuudha. Dinnichi qophaa'ee, kaarotiin qophaa'ee. Booddee bishaan xiqqoo fi fideen kana asitti bishaan qopheeffadheen isiniin jedha. Bishaan akkana kana baay'eetti na qophaa'e. Amma nan qadaada jechuudha. Qaaraa fi qaaraa qopheeffadheera asitti. Kamunan qadaada. Booda walitti qabna jechuudha yeroo bilchaate. Egaa kana bilchaatee dhafee jira isiniin jedha. Amma gaheera bakka. Asitti immoo kasbaraan qophaa'ee jira isiniin jedha. Gaya jira nan ansatti dhagaa. Asitti immoo shunkurtiin xabbasamaa jira. Asitti immoo yuutii ruuziin bilchaachaa jiran isiniin jedha. Ruuzii xiqqoo ishee kan bilcheechiiserree ittiin bilcheechuu. Maaliif lammata hin galabaxama waan ta'eef waxiidha walitti waakama waan ta'eef xiqquma isheen bilcheechaa. Kana fakkaatan isiniin jedhaa gadhumaatti. Egaa hordoftoota koo kun amma geechisee jira. Amma ruuzii fi galabaxoo fi isiniin jedha.
Egaa kana fakkaatan isiniin jedha hordoftoota koo. Booda isa macarrashaa yeroon galabbate immoo walitti deebina. Egaa hordoftoota koo kunoo kana fakkaatan isiniin jedha. Misaan kiyyaa ga'ee jira isiniin jedha. Koottaa nyaadhaa misaa gaabbafamtanarra. Misaan ana biran isiniin jedha. Koottaa